yeroo daa'ima ture akka Zalatan Ibrahimovic ta'uun qaba jecha dubbachaa ture. Amma dandeettiif ofitti amanamummaan isaa kan Ibrahimovic gadi miti. Inuma Zalatan Ibrahimovic nama of tuulummaan mataa isaarra caaledha. Ana malee cimaan hin jiru jechuu baay'isa. Amaloonni kunneen isa biratti hin argaman. Kanaaf inni yeroo kana taphataa cimaa Awurooppaati jechuun leellisu. Taphataa sarara fuulduraa Newcastle United Alexander Isak qophii kanaan reekoordiiwwan Alexander Isak fi sadarkaa kana ga'uudhaaf sababoonni maal kan jedhu isinii dhiyeessina. Lammiin Siwiidinii fi taphataan sarara fuulduraa Newcastle United Alexander Isak maatii lammummaa Eertiraadhaa qaban irraa bara 1999 Siwiidin Stookholmitti dhalate. Taphataan umurii 25 kun jireenya isaa keessatti nama dhiibbaa kamiyyuu injifachuuf tattaafatu akka ta'e himama. Yeroo umurii 16 ture kubbaa miilaan taphataa cimaa Awurooppaa ta'uu akka danda'u kan akeeke isaa kilaba biyya isaa liigii naannoo keessa hirmaatu AIK jedhamuuf taphachuu eegale. Kilaba kanaaf taphoota 29 goolii 13 galchee taphataa jabaa Awurooppaa ta'uu akka danda'u ofitti amane. Kanaaf kilaboota Awurooppaa keessaa tokkoof taphachuu akka qabu murteesse. Boorsiyaa Doortmund taphattoota dargaggoota hedduu addunyaaf guddisee gurguruun beekamus taphataa kana dursee mallatteessifatee garee dargaggootatti makate. Garee dargaggootaa Boorsiyaa Doortmund keessatti taphoota 12 goolii 5 galchuun abdii kilabichaa ta'e. Isaa garee jalqabaa Boorsiyaa Doortmunditti guddatus hanga eegame ta'uu hin dandeenye. Kilaba taphattoonni akka Jadon Sancho, Jude Bellingham fi Erling Haaland jiranitti iddoo argachuun itti ulfaate teessoo jijjiirraa irratti dabarsuuf dirqame. Ofitti amanamummaan isaas gadi bu'e. Guyyaa tokko garuu namni Alexander Isak ga'umsa isaa sirritti beeku tokko leenjisaa yeroo ta'uun Doortmund keessa hojjetu Jan Swert jedhamu bakka bunaa tokkotti Alexander Isak waame. Isak jedheeni suurawwan lamaan kana argite jedhee itti agarsiise. Suuraan tokko Alexander Isak yeroo goolii garee biyyaalessaa Siwiidiniif galchee baay'ee gammadee kolfu, inni tokko ammoo Boorsiyaa Doortmund keessatti teessoo jijjiirraa irra taa'ee gaddu itti mul'ise. Garaagarummaan suuraa kana lamaanii maal jedhee gaafate. Alexander Isakis ofitti amanamummaa fi ofitti amanuu dhabuudha jedheen. Jan Swertis atis ofitti amanamummaa dhabdee isa deeffannaan ga'umsa keetti ni deebitaa jedhee itti hime. Ergasii Alexander Isak murteeffatee Boorsiyaa Doortmund gadi lakkisuun kilaba Neezerlaandis Wiileem jedhamuuf ergisaa mallatteesse. Kilabichaaf taphoota 18 goolii 14 galchee ofitti amanamummaa isaatti deebi'uu mirkaneesse. Real Sociedad bara 2019 Alexander Isak mallatteessifate. Bara 2021 Real Sociedad waancaa Copa del Rey yoo injifatu nuusa xumuraan goolii 2 Real Madrid irratti galchee dabalate goolii injifannoo Athletic Bilbao irratti galchuun Real Sociedad shaampiyoonii akka ta'u gargaare. Deportivo Alaves irratti haatirikii hojjechuunis Garber Carlson booda taphataa lammii Siwiidin lammaffaa La Ligaadhaan haatirikii hojjete ta'e. Bara 2022-23 liigii guddaa addunyaa taphattoonni gurguddoon hedduun itti qoramu kan jedhamu kilaba Premier League Ingilaandii Newcastle irraa gaafin dhiyaate fudhatama argate. Gatii reekoordii Newcastle ta'een paawundii miiliyoona 63 tti tilmaamamuun mallatteessifate. Yeroo maallaqa guddaa kana Newcastle Isak irratti baasutti namoonni baay'een qeeqaa turanii maallaqni kun isaaf hin malu jedhamaa ture. Taphataan baay'ee ofitti amanu hariiroo gaarii taphattoota fi leenjisaa waliin qabu kun garuu deebii kanaaf yeroo ittiin fudhanne. Amma namoonni yeroos qeeqan afaanuma sanaan deebisanii jajuuf dirqamaniiru. Yeroo amma Alexander Isak eenyu yoo jette taphataa sadaffaa Newcastle taphoota Premier League England torbaan walitti aansee goolii galchee siin jedhu. Gariin ammoo Premier League Englandiin taphataa sarara fuulduraa isa sirriidha jedhu. Isak erga Newcastle mallatteessee Premier League Englandiin taphoota 70 goolii 44 galchuun taphataa arfaffaa kilabichaatiin. Taphoota Premier League England torbaan walitti aansee goolii galchuunis Alan Shearer fi Joe Willock waliin reekoordiin qixxaateera. Tottenham irratti goolii galchee erga reekoordii isaa qooddatee booda taphataan duraanii Newcastle United
Alan Shirar akkas jedhem yeroo hundumaa kanan Alexander irratti dinqisiifadhu ofitti amanamummaa isaatiin wanti inni hojjetu hundinuu kanuma mul'isa inni taphataa cimaa yeroo kanaati jedhe. Premier League Englandin Ipswich Town irratti erga hatriikii isaa jalqabaa Newcastleif hojjete booda ammoo leenjisaan Ipswich Town Keenan McKennan kubbaa miilaa keessatti maqaan taphataa cimaa jedhamu baratameera. Garuu Alexander Isak dhuguma taphataa addaati jechuun jajeem. Bara 2024 keessa Premier League Englandin Erling Haaland fi Mohamed Salah goolii 41 fi 35 galchan qofatu isa caala. Goolii 34 bara dorgommii 2024 keessa Premier League Englandin galcheera. Kilaboota London ciccimoo sadeen Chelsea, Tottenham fi Arsenal irratti goolii 3-3, Manchester City fi Liverpool irratti ammoo goolii 2-2 galcheera. Bara 2023 Newcastle Champions League Europaatti akka deebi'u taphataa murteessaas ture. Bara kanas abdii garee Eddie Howe ta'eera. Amma yaaddoo guddaan kilaboonni Premier League England, Chelsea fi Arsenal Alexander Isak mallatteessifachuuf adamsaa jiru jedhameera. Dhimma kana ilaalchisee taphataan duraanii Arsenal Paul Merson osoon Arsenal ta'e maallaqa qabaadhee itti dhangalaasee Alexander Isak mallatteessifadhaa jedhee ture. Paul Merson dabalees akkas jedhe amma Newcastle gurgurtaa taphaticharraa paawundii miliyoona 100 miliyoona 50 barbaada. Garuu hanqina faayinaansii waan qabaniif miliyoona 100 argannaan ni gurguru. Kun ammoo Arsenalitti hin ulfaatu jedhe. Namoonni baay'eenis yeroon kun Arteetaan of ilaaluuf yeroo sirriidha jedhu. Leenjisaa Newcastle Eddie Howe garuu Isak taphataa kilaba kamiifuu hin kennamnedha. Piroojeektii kilabichaa isarratti ijaarraa jirra jedhe. Waliigaltee waggaa 3 kilabicha waliin kan qabu Isak umurri isaa eessa ta'inna kan jedhu ni eegama. Taphataan lammii Sweden kun waancaa barbaachaaf kilaba biraa ilaalu waan hin oolledha. Arteetaan kana faana dha'innaa yerootu deebisa. And the player so often linked to Arsenal has scored for Newcastle at the Emirates Stadium.